Kabajamaa harka fuune hordoftoota TikTokii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kiyya kana hundumti keessan akka dhaggeettaniin waliif sheer godhaa namoota kenna rakkoon garagaraa irra gaaru irraa oolchaa isiniin jechuu barbaada. Warroonni haarawa Kuweetiin dhufuu barbaadan dhaamsan isinii qabu jechuudha. Haaraa warri Kuweetiin keessa seenuu barbaadanii wanti jiru dallaalli birrii 80,000 100 fidi jedhee biyyatti isinirraa fuudhee dhufu wanti akkasiin jiru. Gaafa biyya kana dhuftan ijoolleen shamaraa takka kaadimaan yookaan mana arabaa hojjechuun gaafa dhuftanii wanti isin kafaltan takka hin jiru. Isin kafaltan takka hin jiru yoo isin jedhu fakkeenyaaf meebii meedikaala kafalachuu dandeessanii imbaasii garagaraa irratti kan dhoofsifatan kafalachuu dandeessanii akkasuma immoo wucci guddaa ministeerii irratti waan dhoofsiftan kanneen kafaluu dandeettan. Garuu kan san irraa hafe birriin 80,000 kana hunda kafaltanii isin irraa fuudhamu akka hin jirre beekuu qabdanii jechuudha. Akkasuma immoo even tikeetii xiyyaaraallee akka madaamin isin fidattu isin dandeettee biyyarraa isin fiddu kana beekuudha qabdan. Itti aansuun immoo namoonni biyya kana keessa turtanii fingarii yookaan ishaaraa qubaa kennitanii as keessaa baatan waggaa 5 booda waggaa 5 biyya ture deebi'uu hin danda'ama waan jedhamutu ture asiin dura jechu seerri akkasii ture. Garuu seerri akkasitti taa'ee nama eegu seerri jijjiiramee jira. Deebi'uu akka hin dandeenye beekaa as dhuftanii eerpoortii Kuweetii keessaa deebitanii akka hin boonne yoomaan immoo gara biyya biraatti osoo deemtanii isiniif gaariidha isiniin jedha. Kanaaf dallaalonni warroonni maktaba qabdan warroonni as ijoollee irraallee birrii 80,000 fuutanii asitti illee madaamii gurgurattan of eeggannoo cimaa godhaa. Namoota akkasitti birrii isin gaafatan yoo argitan maasrajjaa keessan sagalee voiisii waliin dubbattan haa ta'u birrii akkaawuntii baankii irra kafaltan haa ta'u yoo qabaattan nuti imbaasii Itoophiyaa ka biyya kana jiruu fi akkasuma immoo seera Kuweet ka biyya kana keessa jiruuf finnee kassasuu akka dandeettan kana beekaa. Isinillee warroonni maktaba qabdan waan akkanaarraa of eeggannoo cimaa akka gootan isiniin jechuu barbaada. Nagaan tura. Ijoolleen gara Kuweetii deemuu barbaadan wanta amma obboleettiin keenya gorsa obboleettiin keenya nu dabarsite kana beekuu qabdan. Dhugaa dubbachuudha fi seera bareedatu bahee seera baay'ee gaarii ta'etu bahee dhugaa dubbachuudha fi maaliif ijoolleen keenya akkanatti kan nyaatamaa jiranii kan immoo deebi'anii osoo dallaaladhaan nyaatamanii asiin qilleessa irratti hafanii osoo hojii isin galan immoo bahanii hafanii beekumsa ta'aa fi gorsi obboleettii keenya nu dabarsite kun jechuudha. Ashamaa kan jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa waa'atu anillee nagaa kootii galata waaqayyoo isinis baga nagaa taatan jechaa. Egaa hordoftoota kiyyaroon chaanaala kiyyaa haaraa taatan immoo sabskraayibii gochuun maamila keenya taa'e warri ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa. Egaa akkuma beekamu obboleettiin keenya tokko mucayyoon kun kan jiraattu Kuweet keessa seera Kuweet waan haarawaa waan baasee jiruuf mootummaa isaanii waan haarawaa waan baasee jiruuf immoo ijoolleen Kuweet deemuu barbaadan haala seera obboleettiin keenya isin jette kanatti fayyadamaa karaa dallaalatiin akka nyaatamtanii qilleessa irratti namni akkasumas immoo ijoolleen fakkeenya fi achitti ashaaraa kennitanii baatan biyya isaatti deebi'uun waggaa 5 duraan akka biyyoota birootti illee waggaa 5 achitti illee waggaa 5 booda deebi'uun danda'ama. Garuu amma sirumaayyuu deebi'uun hin danda'amu jedhamee jira jechuudha. Kanaaf achi dhaxxanii waggaa 5 booda ture achi jettanii dhaxxanii rakkina keessa akka seenne of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii akkasuma ijoolleen beenatti simuu qabdanii jechuudha. Maaliif seera haarawaa baasee mootummaan Kuweetii jechuudha walumaa galatti. Kanaaf ijoolleen Kuweet deemuuf karoora qabdanii dura hubannoo akkasuma namoota achi keessa jiru sirriitti gaafadhaa malee asiin deemtanii dallaalarraan birrii keessa nyaatamtanii qoncifamtanii booda ofirraan garagalinaa isin jechuu barbaade. Obboleettii keenya immoo dhaamsa gaariin dabarsite akkasuma mukaa biyyoota biroo keessatti illee fakkeenyaaf Saawudii kana keessatti illee ijoolleen ala bahanii hojjetan hanga waggaa 5 jedhamaa jira. Garuu ammattis garuu seerri haga ammaa immoo akka Kuweet kana bahee hin jiru. Yaa'u yeroo ashaaraa kennanii aga waggaa 5 booda deebi'uun hin danda'amu jedhamee jira Saawudii keessatti hin beekamaadha. Garuu karaan boodattis wanti immoo haarofti bahuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo godhaa isin jechuu barbaada. Deebitanii ijoolleen bishaan dhufaa jirtanii gara Saawudii keessattis bishaan dhufaa jirtan rakkina keessa seenaa jirtan akkasuma ijoolleen baddanii hojjetanii rakkina keessa seenaa jirtanii
adaraa keessan of eeggannoo guddaa godhaa bakka kanatti sirriitti of eeggadhaa. Maaliif namni gaafa biyyaa bahu of jijjiirtee maatii kee jijjiiruudha malee xifaafiree ofirra deebitee birrii achitti cafacaftee ofirra deebi'uufi miti. Kanaaf osoo waan tokko mirkaneeffatin idoon qulqulleeffatin ushattanii itti of hin gatinaa bakkuma agartanitti dallaala agartanitti itti of hin gatinaa hin nyaattaminaa isin jechuu barbaada. Kanaaf walaagaalee hordofaa. Fakkeenya seera koyeetama obboleettiin keenya kun akoyee jirtu waan ta'eef sirriitti beektu. Akkasuma ijoollee laayiviidhaan dabarsan gara tuttuqeetiin baay'eetu jira. Seera isaa san gaafadhaa namoota achi jiran namoota achi keessa ture san seera isaa gaafadhaati nama achi deemuu barbaadan sirriitti gaafachuu qabdanii jechuudha. Maaliif qilleensa irratti naftawuu akkas gootanii jechuudha. Har'a ol jettee deemtee booda qilleensa irratti haftaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo isin barbaachisaa of eeggadhaayii isiniin jechuu barbaada. Ijoollee keenya baay'eedha akkuma argaa jirtan viidiyoo ijoolleen akkasitti ofirra deebisaa jiranii yoo ashaaraa ishii odoo waggaa shaffaa hin guunne jira waggaa shanii illee yoo guute hin dhuftuu jedhamee jira jechuudha ishee. Kanaaf of eeggannoo godhaa isin jedha yeroo biyya tokko deemtan biyyuma kamiyyuu haa ta'u of eeggannoo fi hordoffii guddaa gochuu qabdanii nama gaggaafachuu qabdan nama sirriitti beeku akkasuma namoota keessa ture biyya san keessa ture gaafachuu qabdan malee ol jettanii qarshii keessan abbuma argatanitti farfasatanii booda qilleensa irratti karaa irratti akka namni isin jechuu barbaada. Na dhaamsi kiyyallee akka obboleettii tokkotti anis waan dhaga'e irraa obboleettii koo isinii fidee akkasuma immoo anis yaadan qabu itti isinii dabalee jira jechuudha. Maaliif nuti beeknaaf osoo hin taane yookiin immoo namni hanguma waa dhaga'u walitti gorsaa deema walirraa barachaa deemna jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani ofii kiyyaawwan koo itti deemuu baadhu obboleewwan koo deemuu danda'u firoottan koo deemuu danda'u obboleewwan kan kiruu tokko bahee qofaa miti. Nuti Itoophiyaa argataan hundumtu obboleewwan waan ta'eef kanaaf isaan waa irraa barachuu danda'u ijoolleen dhageenya yookiin viidiyoota adda addaa dhageenya kuni irraa waa barachuu danda'u jedhee tasanii fide jechuudha. Kanaaf addaraa keessan of eeggadhaa waaqayyo isinaa eegu isiniin jedha. Sirriitti biyya deemtu san haxxarraadhaati akkasuma immoo ashaaraa irraa bilisa warra ta'ee of eeggannoo guddaa godhaa isin jedha. Biyyatti deddeebitan kana fa'aa ashaaraa irraa bilisa ta'uu qabdanii jechuudha. Maaliif fudhachaa hin jirtu koyeetama ashaaraa sirbaayyuu nama ashaaraa achitti kennee bahee ofitti deebisuu barbaaddu ishiin jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa waaqayyo isinaa eegu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma hordoftoota kiyyaa faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtas galatoomaa ulfaadhaa yaadaa fi qeeqa'oo qabaatan immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa wal hubachiifnaa wal yaadachiifnaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kana fakkaataa yaadni kiyya isa kanaadha. Yoo isinitti tole laayik sheerii gochuudhaan namoota biraa akka viidiyoon kun ga'u taasisaati. Ijoollee keenya horofatti qarshii nyaattamtee dallaalan karaa irratti haftuu biraan nagaa isin jechuu barbaada. Nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deebittee wal bohaarsinitti viidiyoo kanaan immoo turtii gaarii isiniin jedha obboloota koo isin jaalladha isiniin kabajaa. Baay'ee baay'ee.